Asoosama mi'aawaa kana dubbistaniittu? Egaa hundi keenya gaafa teenyee dhaabannee, hidhamnee, hiikamnee, deemnee, fiignee, callisnee, gaddinee, gammadnee, xumurree waa'ee jireenyaa, waa'ee jaalalaa yaaduun keenya hin oolu. Jaalala duubaa maaltu jira? Jaalala duubaa maaltu jira kan jedhu deebii biroo qaba. Gaafa kana xiinxalluu gocha seenaa dhugaa tokko arginee bira darbuu hin dandeenyu. Barattoota lama turan, barattuu seenaa fi barataa falmataa turan. Isaan lamaanuu yuunivarsiitii Haromayaa keessatti damee barnootaa injiinaringii baratan. Seenaan waggaa sadaffaa yoo taatu, falmataa waggaa arfaffaadha. Inni Oromiyaa jiddugaleessaatti dhalatee guddate. Isheen Oromiyaa lixaa yoo taatu, lameen isaanii ijoollee Oromiyaa baadiyyaatti dhalatanii guddatanidha. Seenaan akkaataan uumama ishee baay'ee nama ajaa'iba. Icciitii ishee beekuun ulfaatus, kennaan beekumsa ishee fi bareedina ishee dhiirota hedduu akka bubbee arfaasaa asiif achi raasa. Rifeensi ishee dugda irraan hanga yeroo adeemtu akka bishaan gibee deemuu malee sagalee hin dhageessistu. Ijji ishee akka urjii birraa calaqqisti. Seeqni ilkaan ishee akka tiriika dukkana keessaatti ifa. Konkonni funyaan ishee akka waan ogeessi bobboca bocee fakkaata. Guntunni ishee akka tulluuwwan Oromiyaa keessaa uumamaan kan dhaabbatedha. Seenaan yeroo kolfituu sagalee onnee nama raasu tokko osoo hin daangessin ol baasta. Haalli uffannaa ishee akka bineensota baddaa baalee daawwatanii xumuriin ni ulfaata. Adiyyaa jaalalleetoo kan narraa fagoo jirtu. Adiyyaa jaalalleetoo kan narraa fagoo jirtu. Ulfina jaalalaalee dhuftee nan gargaarta. Falmataan baay'ee boonuudhaan beekama. Gaafa namni baay'een haasa'u baay'ee dhaggeeffata. Rifeensi isaa boca odaa Oromiyaa fakkaatee akka bosona Oromiyaa durii daawwattee hin quuftu. Kennaan bareedinni isaa akka Somayaa leemmanii ol qajeelaadha. Kan nama dhibu falmataan barnoota isaatti baay'ee cimaadha yoon jedhee isa hin madaalu. Gaafa barsiisaan gaaffii isaa gaafatu akka leenci yeroo gaaraa bokkisuu bineensonni isaan kun asiif achi shokoksanii barattoonni cal jedhanii isa inni deebisu kana baranneerraa laata jedhanii dabtara isaanii asiif achi garagalchu. Isaan lameenuu gumii aadaa fi hogbarruu afaan Oromoo keessatti hirmaannaa cimaa qabu. Kan falmataan nama ajaa'ibu tokko yoo jiraate guyyaa ayyaana keessumaayyuu guyyaa ayyaana sabaaf sablammootaa huccuu yookaan tiishartii dhiigaan baasan jedhu uffachuun beekama. Sababa kanaaf baay'ee dararama. Haa ta'u malee osuma baratu barattoota damee barnoota isaa baratan waggaa tokkoffaa hanga sadaffaa barataniif barnoota dabalataa yookaan tiitoriyaalii barsiisa yeroo boqonnaa isaati. Falmataan afaan Amaaraa osoo miiliyoona tokko kennitee fi waan dubbatu hin fakkaatu. Barnoota dabalataa kana yeroo barsiisuu barattoota saba biroo daree seenuu dhoowwee barattoota Oromoo qofa isa barbaaduuf afaan Oromoo hiikee akka fedhiitti barsiisa. Kanaaf sabaaf sablammoota biroo biratti baay'ee jibbamuu hin oolle. Seenaan barattuu waggaa sadaffaa waan taateef barnoota isaa kana barachuuf dirqamte. Isaan lameenuu jaalala sabaa, guddina afaanii fi jireenya isaanii yaaduu malee guyyaa tokko waa'ee jaalalaa dubbatanii hin beekan. Haa ta'u malee guyyaan ni dhufe osoo isaaniin hin mari'atin. Innis osoo barsiisuu, isheenis osoo barattuu wal ajaa'ibuu jalqaban. Akkas jedhan falmataan. Maal bareedduun akkanaa uumaan intala Oromoo kuni? Seenaanis keessa ishiitti akkas jetti. Maali osoon inni kuni kiyya ta'ee jiraate nan eebbifamee ture jette. Falmataanis osuma barsiisuu garaa isaa keessatti akkas jedha. Silaa isheen tolee naaf hin jettu maaliifin afaan koo xureessaa? Isaan babbareedaan kun yoona akka dachee magaalaa Finfinnee qabamanii dhumaniiru jedhe. Seenaanis keessa ishiitti yaadaan isa ilaalaa. Barataa cimaa boonummaa isaa dadhabee jaalala hin beekan. Yeroo hunda cimina isaanitti malee jaalala hin hubatan jetti. Falmataanis yaadaan gara ishii yaadaa akkas jedha. Kana na balleessuuf natti fide barana. Maal godha?
barumsi koo fi qabxiin galmeessaa ture sanatti dhoqqee naquuf jedhe. Seenaanis akka waan ifaan ifa faana haasoftuu fakkaattee keessa ishiitti akkas jechaa itti fufte. Maalicha jaalalaan jalaan na ilaalaa? Barumsa malee waan jaalalaa hin beekan fakkaatu. Inni maal godhaa? Kun aljibiraa malee jaalala beekaa laata? jette. Falmataanis keessa isaatti gaafa ishee daree keessatti ilaalu waan jedhu dhabee lafti naan mara. Dafqatu narraan dhangala'a. Sababa isheef gabatee gurraacha ilaalaa oola. Achi garagaluu sodaadhe. Gaafadhus waan tole jettu hin fakkaatu. Maalan godha? jedhe. Seenaanis akkas jette. Ija lafa jalaan ilaalaa. Gaaffii kanatu na dhibe jedhee bira geessee ilaala. Garuu bira dhaabbadhee ija keessa ilaaluu danda'a laata? jettee gaafficha qabattee ija lafa ilaalaa tokko lama jechaa gara isaa adeemuu jalqabde. Gaaffii kanatu na dhibe jedheen geessee bira ilaala. Garuu bira dhaabbadhee ija keessa ilaaluu danda'a laata?